kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa sun hordofaa jirtan qophii leensaa shooti. sagantaan kun turtiisaa keessatti bashannansiisaa aadaa fi barsiisa adda addaa aartii Oromoo irratti xiyyeeffata. Acaalu gaaffii abushiin gaafattu qabda. Kuno gaaffiin abush gaafadhu Booranatti dhalatee guddate. Angoo qabateera moo hin qabanne yoo angoo qabateesi tiimiin kansaa yookaan paartiin kansaa maali gadaa keessatti paartilee 5tu jira shanan kanatu waggaa 8 angoo wal harkaa fuudha jecha jalqabas waanuma Booranatti dhalateef malee kan iddoo kennineef angoon qabanne an waggaa 16 kanaan angoo qabadha akkamii abush ko qabattee tam akkasumaan doorsistaan abbo akkaataa Booranatti sitti cimtee moo gaaffitti angoon jedhani Booranii gadaan bula duuba akka gadaatti fakkeenyaaf inni paartii kan jedhe akka Booranaatti an paartii hin beeku gosa jiru gosi sun maani Booranii yoo gadaa qabatu tinganni kan ke godhan illee ta'e 20 30 illee ta'e 40 60 illee sun ol ta'e yoo ati gadaa ka furattoo ta'e gadaa sii kennan akka gadaatti immoo gartee namni gadaa ittiin dhufu yookaan kan ittiin deemu gosa jira gosa hedduu jira Oromoo keessallee fakkeenyaaf inni Caaluun gara amma inni aangoo qaba gara jechuudha abbaa gadaa duuba gadaa isa nutti hin himanne kan koo roobaleedha roobaleedha akkas duuba nuti akka gadaatti nu gadaan bullu malee nu gadaa qabannee nu gadaan bulla gadaa nuti hin kennu Oromoon gadaadhaan bula Oromoon guutuunsaa gadaadhaan bula sirna gadaadhaan gadaa jechuun sirna kanaaf ati gosa jette paartiin Ingiliffaati Ingiliffa dhiifa biyya jechuun waggaa 8 angoo wal harkaa fuudhan sana keessa kan koo fakkeenyaaf roobaleedha sin jedheeti egaa akka naannoo keenya galee gadaan naannoo miti kan qoodhan gadaan kun kan kalaqame madda walaabaa sirni kun sirna ittiin bulmaataati seera ittiin bulmaataati Oromoon kanaan wal bulchaa ture ammallee kanaan wal bulchaa bara gatii kanaaf sana keessatti namni Oromoo ta'ee dhalate aangoo qabachuu qaba paartiin sun yookaan akka abbus jedhe suni gosi suni waggaa 8 aangoo wal harkaa fuudha amma fakkeenyaaf hambirmajjii yoon ta'e mucaan inni dhuma dhalate hoomaa jedhama hoomaa hundeessaa jedhama bicuudha inni xinnoodha inni sin qabata jechaadha waggaa 40 naanna'ee roobalee bira ga'e waan ta'eef jechaadha gatii kanaafan kana gaafadhe meebii gaa waan ani qabatu
kan Sidee beera dheeyyaadha. Abbush waan caaluu gaafachuu barbaaddu jira. Jechuun inni na gaafatee ani waan is gaafadhu natti hin fakkaanne silaa nugusu ta'e yookaan jaabboo ta'e itti yaada. Nugusuu sii kennu moo jaabboo sii kennu? Yoo Hacaaluullee gaafadhu maali? Gaaffii salphaa gaafadha itti. Abbaa Cee. Malaatiin shawaa keessa dhalattee guddattee Jidduu gala Oromiyaatti dhalatte shawaa keessa. Akkas Ambootti jechuudha. Kanaaf immoo aadaa gar keessanii naafillee uummataafillee akka itti himtu barbaada yoo dandeetti. Dhugaa naannoo keenyatti Oromoo Tuulamaa fi Maccatu wal keessa jira. Macci kun naannoo magaalaa Olonkomiirraa kaasee aga Wallagga lixaatti Maccatu qubate. Karaa Walisoo kana aga Jimma Iluu faana kana qabate isaa ol Tuulama. Egaa Macca gaafa jennu lama jechaadha. Daangaa Wallaggaa gaditti sirba aadaa biraa argita seegalu. Oromiif hin ta'e akkaataa isaa irra gada. Naannoon ani itti dhaladhe garuu Tuulamnis Maccis akkaataa dhuma tokko irra gada. Lamaan qoodaman jechuudha. Laa akka Maccaaf Tuulama jira. Tuulamni kuni aga Finfinnee kana naannoo Finfinnee kana qabatee aga Salaalee daangaa kun daangaa Amaara kana qabatee hundi Tuulama beeki. Tuulamnii fi Maccee wal keessa jira jechaadha. Ani iddoon itti guddadhe shimala kana baay'ata. Walleen nuti weellisnu harka caala dhiichisa. Dhiichisa jechuun gaa hin beektaatisi. Dhiichisa kana gaafa fardi jiru tapha fardaatu jira naannoo keenya. Tapha fardaa kanarratti gosaan wal ariita. Amma fakkeenyaaf kan koo abbaan koo warra beebeeti. Gaafa farda taphachuuf deemtu abeebeen foollee tokko deema. Foollee jechuun maal jechuudha? Tiimee jechuudha beeku. Nama 16 ta'uu dandeessa. Aga nama 16tti foolleen sirbaa deemta. Iddoo tapha fardaa sanatti yookaan haaruutu jira yookaan galaantu jira. Naannoon ani itti dhaladhe torban kuttaa'etu qubate naannoo sana gosti torban kuttaa'e kan jedhamtu. Achi keessaa gosaan wal ariite jecha. Ari'aa gosti tokko si fuuldura kaataa gosti tokko ari'ee waraana. Sana booda immoo inni ari'ee sun inni baqate sun deebi'ee immoo si ari'a. Sana booda sirbaa wal faarsaa wal jajaa galte jechaadha. Dhiichisaan beekama sirbi naannoo itti dhaladhe. Yaaleera deebisu. Guddaa galatoomii. Jaambo haa ta'u eenyuun gaafachuu barbaadde? Ani mul'isuu kan hin gaafadhu fuutee tamuun fuune yoo fuudhuu baatte maal eegaarta? Yoo fuutee jiraatte immoo yoo fuutee akkamii haala isaan nu ibsi? Ani hin fuune garuu daa'ima tokko nan qaba. Yoo waan naa ta'u waan gadhee immoo ammas duubatti hin jettu fuudhurraa. Waan jaamboo gaafatu qabda. Yaalleen jaamboo gaaffii otoo hin ta'in beeksisan hojjedhaa fi kaasatti ammaatti hojjechaa jirtu kuni akkamii aadaa irratti xiyyeeffata moo ammayyaa irratti kan uummataaf ibsite manni akkamitti? Gaaffii gaariidhaan illee waan ibsuu barbaadu akkuma jette keessaa beeksisaa kaasinni kiyya inni ammaa qabiyyeen isaa isuma lakkoofsa tokkoffaarra jiru sani. Jechaan humna gama ogummaatiin jiru amma hin danda'u irratti hojjechuu yaale malee kan isa tokkoffaatirraa qabiyyee isaa jechuun fakkeenyaaf kaasee tokko kan duraatirraa aadaa 8 jira. Aadaa 8 kana keessaa isaan inni ja'a
aadaa tiipikaalii ta'e jechaadha kan baadiyyaa keessaa bahe. Isaan lamaan immoo isa aadaa ammayyaa jedhamu kana jechaadha. Afran isaan immoo ammayyaa kan hojjette. Ammallee inni dhufu kun harki irra jireenya 8 keessaa 8 aadaadha. Afran isaaniiti ammayyaa jechaadha. Gaaffii kan sila na gaafatte nusi deebisa. Gaaffii jajjabaan gaafattee yaadee ture. Okay, no. Akka uummataaf ibsu jedhee. Yaa galatooma uummatiin dhaga'ee yaada jechuun an dhaga'eera sirba isaa hedduu dhaga'eera. Kanaaf walaloon ammaan kan inni qabatee dhufe kan duraan ringooma wayyaa. Yeedalooleen akkasuma muuziqaa ammoo itti hojjeta an walaloo feedaloo dhaga'ee guddoo gammadeera. Yeroo dhiyootti dhageenye guddoo akka gammannu abdii guddaa qabna. Turtiin keessan biyya Ameerikaa kun hangami? Amma nutiin kan dhufne gama shawaa ittaana jedhanii gurbaan nu fide. Viizaa nu kennanii ka waggaa tokkooti. Akka viizaan kennumaan nu hin beeknu hin hojjanne inni yaadna. Viizaa kennu immoo dheeressinee hin hojjanna jennee yaadna. Amma isa jalqabaa konsertii kennamaan kana guyyaa 28 amma Minnesota irratti katabannu kan ta'a. Achiin achi isteetaa hedduu deemnee hin taphannaa. Ameerikaan inni dudduubalee garguddoo deemna jennee yaadna. Kanaaf ammaan kana viizaan nu qabnu ka waggaa tokkooti. Achiin achi immoo waan Egaa uummata isin dheebotee akka gaariitti isin arganii abdii guddaa qabna. Nulleen hin gammadna ka arginu immoo bori. Immoo uummatii dhufee inni waliin akka inni bashannanu feena. Akka warri nurraa hin hafne jechuudha. Abdii guddaa qabna isaarratti. Leensaa Shoon ammas turtii isaa artistoota keenya wajjin eegalee jira. Turtii gaarii ammas nu wajjin. Amma gara Nugusuutti deebi'a. Nugusuu kaleessa waan si mudateetu jira. Gama keetiin utuu hin ta'ini gama abbushiin waa gurra na bu'ee ture. Okay, kaleessa miti. Arraa maali Ameerikaa moolii waan jedhanii moolii guddaa tokkotu as jira. Mall of America? Mall of America. Achi deemneet ijoolleen daa'imoota waliin miti. Nama gurguddaatu achirratti taphata. Waan akka gaarii wayiiti. Taphannu malee waliin jenneeti gadi buunee birrii kaffallee keessa gallee jechaadha. Baay'ee nama sodaachisa. An jalqabumaa sodaadheen jira. Aceen xiqqoonnoo godhaa erge. Gaafa gaariin akkana lafaa rukutu. Ani waan lubbuun kiyya waan na keessatti deebituu natti fakkaate. Acee ol jedhee ilaalaa fuuldisii nama biraa fakkaate. Otoo riskii qabaachuu baate har'a intervii kanallee godhuu hin danda'u. Amma waa'ee koo si gaafatamu waa'ee abbush si gaafatamu. Jaamboodhuman gaafadha. Jaamboon gaafa Adaamaadhaa ka'u inni kan jiraatu Adaamaadha. An Finfinneen jiraadha. Namni guyyaa tokko yookaan guyyaa lama daandii namatti agarsiisaati jira. Amma Finfinnee dhufu yookaan dhimmisaa yookaan 4 kiiloo ta'uu danda'a. Yookaan naannoo Birbirsa Gooroo ta'uu danda'a. Duukam qaqqabeera naan jedha bilbileetu. Ani kantiibaa ta'een na beekamu Finfinnee kana akka uumatti maaliif na gaafataayi? Maal seete Finfinnee baay'ee keessan beeku tokkoffaa garuu amma ta'ee hin beekaa amma isaan beeku. Inni amma karaadhuma kana yoo bakka tokko hin deemnee kaane karaa highway'n hin jira miti. Isa san qabatee karaa kallattii san deemuun jaalatu. Karaa keessaa wayin seenee raawwatee karaa daqiiqaa 30 oftu daqiiqaa 5tti maal si baasa bakka sanitti jechaadha. Ani kanaan dura qoraallee hojjetu beeku karaa keessa kana akka malee itti beeka Finfinnee keessa.
Kanaafuu sa'aatii koo gabaafachuu barbaadan dafeen isatti dabala bakka karaa deemu inni GPS gootichaadha. Malee beektaa sa'aatii gabaafachuu fechaa malee. Eeyyee naaf gabaabsa baay'ee karaa koraa gabaabsa. Akka malee itti qaxxaamura deemuu beeka. Ani karuma highway irraan deemuu danda'a malee. Si gabaabse ka yeroo tokko si gabaabse. Kana marammaa mataatti qabadhu ammas garaa baay'ee si rakkisa. Jambo waan jireenya kee keessatti hedduu si gammachiise yookaan hedduu si gaddisiise waan si mudate yoo jiraate. Jechaan akkas mara akka mudannootti waan himamu wanni namni irraa barata jedhu yookaan namni ittiin bashannanu jedhu wanta gaddisiisas waan nama gaddisiisuu qabu waan nama qofachiisu hin taane wanti ittiin gammadu gaafa kaasee tokko baasu gammadeera baay'ee. Tokko faa gafan baasu jechaadha. San caalaa wanti rakkaatti jiru kiyya keessatti yaadadhu wanti hin jiru wanti jiru. Abbishaa waan si mudate. Yeroo jalqabaaf Ameerikaa dhufneeni yoo dhufnu naaf Jaamboon wal birteennaa asii gale. Wal birteenna jechuun karaatti nu jidduu jira. Wal bir jira. Innaan pileenichi ka'ee deemu jira qilleensi mirri jira onni argine si galee manatsira ta'etti lafa bu'eera kanaaf immoo dhiqqoo gara afaanii kanaan Jaamboon hin dubbata kanaaf akka inni dubbatuu fi Jaamboo onni sun ka'ee nuti mee gaafadhe pileeniin ka'ee si galee onni irratti hin dhaabanne kanaaf immoo Ka'a beelti keessanii kadhaa maali nuuni jiru. Kanaaf Jaamboo namni inni jechuun waan dansaa godhuu isaatti si galee waan sun kaasee nama kennuuf Osteetolleen hin kaane si galee beelti hidhatanii taa'u jiranii. Jaamboo inni sun ka'ee nuti mee naan kaasee keetii dhaydhee gaafatee kiyyaan iteettaniiti. Beelti misa baasee achi dudduuba dabre innitii osteetitiif kennuuf ennaan badufta maas dhufte ennaan. Saya dhufee taa'e Jaamboo maal ta'e ulannaa kennitaa. Sun golfaa dhufne. Fiigda seegicha garuu ani waan gaarii hojjechuu kooti si galee meeshaa lafatti bu'eetu waan galee deesseetti kennee waan hin jennaan maaliif kaatiin maaltu ta'e si jira dafeeta meeshaatti kennee deemee bakka ta'e. Edaa xiyyaarri bakka isaa ga'eetu hin dhaabanne reefu ol ka'aatoo jira si galee. Seera cabsitee jechuudha. Seerri kee hiikuudhaan. Acaalu haa ta'u xiyyaara keessattis waan si quunnamee haa ta'u waan addaa yoo jiraate. Nan quunnamne xiyyaara yeroo dhum jalqabaayyuu naan itti deemu hin sodaanne gara biyyi kun gara biyya jahaffaa moo torbaffaa kooti gala. Araba kanaa fi biyyoota ollaa kana dedeemna. Ofitii isaa waanan hawwuuf natti fakkaata beeku badaasi. Miti Jaamboo. Dandeessa maali yoo erga barattee maal binoo waan xiyyaara ofirra jabaatu hojjechaa jirta miti waan jabaa miti beekule hawwii kee dhuma waan ta'eef malee waan humna keetii ol ta'e miti beebii. Garuu xiyyaara isaa olii gadi uummata oofuu miti. Kan waraana barbaaddaa maal nama waraanu qabda matti irraa kaaftee waraana jechaa jirta. Yeroo beekaffaa isaa seetee. Silas akka waan hojjette. Uummata deddeebisuudhaaf isuma baasii guddaa san oofan hima. Kee dabrullee ilma kee sirriitti barsiisitoo. Inni ifan. Anillee sin gargaara. Egaa amma sirboota albama keessa haaraa keessa akka isin tokko nuuf weellistan isin gaafadha. Hangafarraa jalmarru. Galatooma jee sirbi kiyya mata dureen isaa Jaaljiloo jedhanii sirba aadaa Booranaati. Suni sirbachuu. Jaaljiloo yaa. Boorana. Jaaljiloo yaa. Boorana. Gadaa gaara yaa. Boorana. Gadaa mojjii gaara yaa. Boorana. Gadaa guyyee gaara yaa. Boorana.
Karri garaya Karri garando seya Arri nenchando seya Nenchi fike yataya Ka ala balle seya Yo kalu Oe gale abokiyo Nude gale yo kalu Abokiyo Jaljilo ya Egaa Hacaaluu gara kee baay'ee namatti tola dhugaa. Hacaaluu garma keetan ammoo. Taayitiliin albama kootii kun dura ibsuu yaaletti waa'ee keenya jedha. Sansi sirbatu. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan sila naman dhiisu. Dubbii keenya takkan taane. Oto jirru nu takkan jirre maal godhu akkan jirre. Jiru faana gargar baane itti dhiisne sila gadin teenye walii galle yoo kana laan galle ofii tani hima asaase asaase dubbii hunda dhibdeet anas dhibde kanaafan garqabeen ofitti asaase Mebe kamu wala ala kam komanna nurakkanne gubanne akkam taana wal gudunfuuf wal sakaaluun dantaa taate walii gamne rakkoonis keenya taate jedhaga. Egaa asitti sirbuma isa durii keessaa tokko daawwattoota keenya. Maal isin isa Waan barbaadde? Nuti filanno Mee filadhaati. Fageenya na dhoowwif malee Siyadun ifne hadako Malingo dagaro Fageenya tama tunagantai Rakatu si rabbi jira Beloftu sobsi ta'i Ani mucaan kee nagaadha haadha koo na yaadini Keessa nu gashu. Egaa Jaamboo hamma gara keetii. Kaasii tokko lakkoofsa tokkoffaa irratti kan waa'ee harmee kootii sirbitu jirayyuu yeroo sana dhakoon yaaditi malee yaadichi wal faana deemu jechaan osuma biyya keessa jiruun akka nama biyya alaa jiru ta'etu sirbeeyyu amma garuu dhufuu kootii hundi waa waliin adeemuuf haadha biyya rafeera haadhituu beetii miidiyaa kana yoo dhufte Anin kabulla fira galaanaan gaman jira siyaadira yaa harmee nagaan na jiraadhume Anin kabulla fira galaanaan gaman jira siyaadira yaa harmee nagaan na jiraadhume nagaan na jiraadhume nagaan na jiraadhume rakkoon na miidhee malee biyyaa bahuun salphinaa Rabbi dumana kadhu numan dhufan baranaa saa namni kee fayyaa nagaan galii bobba'in hiyyummaanuma miti nagaa dhumanaa ta'in nagaa dhumanaa ta'in nagaa dhumanaa ta'in yaarmee koo ayyaanni yookaageen ayfiirri wal gaafataa deessee koo ani yeessi kee kophaa rakkoon natti taphataa akkasichaatti Garuu gaaffii tokkoon sinii qaba amma yeroo isin argu baay'ee akka hiriyaattis akka wajjiniin hojjetan duwwaatti osoo hin ta'in akka hiriyaatti hiriyummaan kun biyyumaa ka'eetu namni tokkotu kana naa ibse. dhugaa no
arfan keenya qofaa miti especially sanbata warreen biyya keessa jiran faanayyuu wal agarra. Inni Adaamaa jiraata jaandoon fakkeenyaaf nu sadan Finfinnee jirannu harki caalaan Finfinnee jiraatu. Innillee gaafa Adaamaadhaa ka'u nu bilbilee jecha nu bilbilee wal agarra. Baay'ee wal barbaada. Kan hin bilbiluuf immoo akka karaa irratti agarsiisuuf qofaa miti hiriyyummaa illee irraa qaba jechaadha. Finfinnee dhufee too osoo isaan argatiin hin deebi'u. Isaan illee gara Adaamaa yoo dhufan yoo kililii kiyya qaxxaamuruu akka natti dawwalanii ceenuma akkaminaan jedhanii seenaan jaalalii biyyatti jirre asitti dhufuu hin danda'u. Wajjumaan jirra biyyattis nu qofa osoo hin taane hundumtuu nuti wal jibbaan keenyaa miti sabni keenya wal jaalata wal jaalanna. Baay'ee namatti tola rabbii walitti sinabsatu jenna. Dhuma irratti waan jechuu barbaadan yoo jiraate egaa sagantaa koo gara xumuraatti fideera waan jechuu barbaadan yoo jiraate. Oromiyaa irraa dhufne akkuma beekamu kan nuti immoo dhufne qomoon keenya gartokkeen akka biyya hambaarra faca'ee jiru quba qabna. Isa laalchuuf yookaan immoo hojii keenyaan nu beekaa hojiin nuti hojjennus hojii aartiidha. Isa bashannansiisuudhaaf dhufne gatii kanaaf innis baheegaa akka nu faana wal arguu gamanumaa waamicha koo gochuu yaala. Maaliif yoo jettee yoo nuti kan gallu ta'e nu weellistoota yeroo dhiyoo keessatti dhufne aartii Oromoo irratti fi waa'ee eenyummaa Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti nu dura waan jajjaboo hojjetan maqaa isaanii isiniif ibsuu waan barbaachisu miti isinuu hin beektu anuu beekeera waan ta'eef isaanillee kana booda hin dhufu hojii isaanii yookaan uummata isaanii faana wal arguuf gatii ta'eef miiraaf hamilee jiru gaa boru nuti argineeti waan nagaarii odeessuudhaaf uummata keenya akka gaariitti akka argannu abdiin qaba. Uummanni keenyas dhufuuf immoo dirqama qaba jedheeti waan yaaduufe gamanumaan dhaamuun barbaada. Amma daandiin banameera wanti nu dhowwe hin jiru akkaataadhuma amma Manno Shawaa ittaanaan kun entertainmentii guddoo qaba. Entertainmentii sanaanii weellistoota afaan biraatiin sirban kana addunyaarra oofaa ture. At least namni isa informi godhu akkan dhufe asitti hubadhe namni keenya shuurii ta'ee naasa'a akkaataa inni sarara inni keessa jiru kana keessa hin jiru. Namoonni keenya nu fidhu garuu kan isaan nu ergan invitationiin immoo as dhuftee bashannanuudhaaf yookaan biyya laaluuf nuti imbaasii gaafa seennu evidensii keenya kan dhiyeessinu artistii ta'uu keenya weellisaa ta'uu keenya. So waraqaan inni nu ergee fi kanaan dura nu ergamu gaa garaagarummaa waan qabuu fi amma yoonaatti artistoonni Oromoo uummata isaanii biyya hambaa jiru kana faana wal qunnamuu dadhaban. Gatii kanaaf amma namoonni keenyas mucaa kana yookaan jajjabeessu yookaan siistama mucaan kun keessa jiru irraa fudhatanii weellistoota keenya warra kan akka Zarii Wadaajoo, Adnaan Muhammad, Kadir Martuun kun dhufanii uummata hedduutu isaan jaalata. Dhufanillee akka isaan asitti agarsiisa isaanii godhanii gamanumaan uummanni keenya nu jajjabeessuu qabaadha jedheetiin uummata koof dhaama jechuudha. Guddaa galatoomii dhaamsa baay'ee gaarii nu dhaamte. Egaa namooti keenya irratti hojjetu jennee abdii guddaa qabna. Guddaa galatoomaa. Galatoomas. Egaa nugusuuf waan dhaamattu. Anillee waan haasawuu barbaada teerti. Qophii marratti wal arginu waliin bashannanaa. Guddaa galatoomaa. Sidii ammaan kan nuti hojjetu kanaaf ummatii keessattuu ijoollee asii dhalatanii guddataniif galee haga ta'e sidiin nu hojjennu kuni yeroo baay'ee yaada afaaniin aadaan waan biraatiin kanaaf sidii kan ummati bitee ijoollee isaaf kennee akka aadaa baratan akkanillee achi yaada dansaa akka argannu jedha. Kaan immoo boori konsertii keenya gubbaa argamanii akka waliin taphannu aadaa keenya agarsiisuu feenaa. Kanaaf aadaa keenya akka warri nurraa fuudhan sadaffaan Kariif Hacaaluun kaasee alleen xiqqoo jabeessuu fedheeti.
Walistoota afaan Oromoo ka biyya jiran gartee isa jalqabaaf ammaan kana walistooti afur karaa akkasiin dhufanii Ameerikaan sirbuun kun isa jalqabaati hagam beeku jechuudha suniin dura beeku hagam beeku kanaaf immoo carraan akkanaa kun banamee gartee nullee jabeessanii ijoollee achi jiran sun warra nu caal sirban guddoo jirabe carraa akkasii kan hin argan kanaaf warri sun dhufanii immoo ummatas jiruuleen akka warri qaamaan wal arganii bashannanan jechuun akka hojjetanillee akka bashannananullee kun jechuun warra as dhufe kan wajabeessitu warra achi jiru suni tattaaffii godhataa jechuudha nullee ag jirru karaa nu ittiin dhufne warsuuniifillee himuuf yookaan garsiisuuf namni asii komii qaban jiru hundumayyuu iyyaadnaaf sii galee kanaaf uummata as jiru artistoota afaan Oromoo kana jabeessuu malan afaan warraa jabeessuu malan aadaa warraa jabeessuu malan kan dhaamsi kiyya. Dhaamsa gaarii Jaamboo. Tole ani gaafa biyyarraa dhufnu diisiidha kan qubanne achirraa kaanee tammallee gara biraa deemee kan hojjennu simannaan uummanni Oromoodhaa eerpoortiitti bahee turre godhe ergasii immoo hanga torban 3 fi wayii diisii keessa turree jirra simannaan isaan nu godhan kan eegne oli guddaa isaan jaalanna guddaa isaan kabajnaa galatoomaan jedha isaaniif inni biraa yaaduma Caaluu fi Abbush kaasan kana yaadni kun yaada Caaluu fi Abbush qofaa miti gaafa dhufnee nuti keenya nu milkaa'eetu gaafa as geenyu nu hundumtuu waa'ee san yaadatu jirra jechaadha bakkuma tokkotti eenyu ta'u Caaluu deebiin nuti hin ta'in malee akka Caaluu ibsuudhaaf yaaletti waraqaan asii ergamuu fi wanti isaan achi dhiyeeffatan sun ragaadhaaf wanti isaan achi dhiyeeffatan gargar ture santu wal faalleessaa ture si galee amma garuu karaan banamee jira ijoolleen biyya keessa jirtu dandeettii dhabdeetii miti kana chittafaniitu warri afaan biraa taphatan si galee sirba takkitti hojjetaniitu addunyaa gaafa naannaan ijoolleen teenya hojii meeqa hojjete kaaseeta 2-3 baay'ee hojjetaniitu biyya keessatti dhufaniitu asiisu manni isaanii barbaadu isaan illee as dhufaniitu hojii hojjechuu barbaadu si galee kanaafuu warri wal barbaadu kun lamaan kan wal dhabe haala piroosesa godhamu kana irratti wal dhabuudhaan malee osoo dhufaniitu asitti hojjetanii gaariidha kanaan booda abalu jenneetoo maqaa yaamnu ijoollee biyya keessa jirtu hundumtuu dhufaniitu akkuma jarrikaan EBS irratti affeeraman san leensaa shoo irratti akka dhufaniitu affeeraman abdii qabna carraa gaarii nufaa ta'utis jajjabaadhu tokko sagantaa kana gara fuulduraatti ijoollee teenya irratti affeerta guddaa galatooma illee galatu iddoo qabda sagantaa kan kee gubbaa nu yaamtee baay'ee si galateeffadha jabaan guddaa galatooma anillee baay'ee sin galateeffachuun barbaada leensaa shoon har'a eegalee isinirratti eegalee dhugaa dubbachuuf baay'ee gammadeera guddaa galatooma yeroo keessan guddanii asitti ana wajjin argamtanii gaaffiif deebii kana gochuu keessaniif guddaan sin galateeffadha egaa sagantaa keenya har'aa leensaa shoo kanaan xumurree jirra hanga gubraa walitti deebinutti nagaatti galatooma sirba tokko immoo siif hojjennu Lantaafadhe.